mirga qaballe abbaa fedheen illee waa jechuu danda'a abbama fedhe iyyuu sodaat faazar inoon masoo jala dhufee koomentii barreesse waa jedhaan indis maan atillee waliin jira ati qawai kaan wal malee hin bareennu yoo nuti si hojii jiraanne tolta ati nu ala waan takka dubbachuu hin dandeettu guchi isin ay jala nama asin nama isin agarre jira waramma isin ay jala isin namni 800 kun oromoodha 400 shayxaana jira shayxaanni isin jala agarre annama shayxaana wajjin laayifii seenuu bar iya fokkata haadha faate fakkaatu afaan qabadhu guchi wallahi namni haadha faate deeggar yoo jiraate abaarsa qaba nama haadha faate namni haadha faate tu nama natti fakkaatu guchi fi jaalala fada jaalala abdi shafa kaase wa kana wallahi billah no anam koromotin marfe korona to koraalate marfen su yero tokko waan dalagu waan haasawdan beesisu amma lala amma waan hangarraa dubbattanii kana bakka ibsi shaafama keellee koy muutii godhadhe takka nama wayii arrabsa koy muutii godhadhe nama wayii arrabsuu qaban koy aboo nama koomentii narrasin isin haasaa muutii godhadhe nama arrabsaa isinin jedha warra keessa hirtan haasaa ofii kiyyaan muutii qabadhu amma filiis hundi keessanii wallahi dhugaa dubbachuuf maali jennaani nuti gaachana waliiti qomoo jechuun gaachana waliiti dargaggeessa namni as keessa jiru kun hundiyyuu nama waa yaaduu danda'u waa akka waa haa yaadnu yeroo hundaa waa irratti xiyyeeffatu irratti waa gorsuu irratti waa namarraa waa dhorguu irratti haa yaadnu wal fakkaatuun bareedaa miti isinii galee nuti shabaaba lafaa dhufaadha soo kanaafiyyuu nama gaarii ta'ee osoo hin taane anillee namuma nama arrabsu keessaa isa tokko nama dhiqeessu irraa isa tokko garuu waan dhufee hunda qabannee osoo wanna jechuu baannee osoo namni tokko irra beekee yoo tokko agartee nama amalli isaa badaa ta'e kun gorsee bareeda namni hundi akkasinni sirraa jedhee yaada akka kootitti asumaan ammoo dabalatee ijoollee sanniin illee dhiisaanii bakka amilee jaraalleen tuqinaa akkuma jiraata itti jiraattu jireenya jiraati. Geeffadhaa meeta kittiin geeffadhaa tokko faratti namni. Odda beektu wajjin oolu jalqabanii nama guddaa taatan kaajaaloo. Mal ustaz Abiyya koi me ko barat ada faate wajaru innu ada faate wallahi billahi jechu dhiirri kun garin surri dia male takkiti tartiba ka ada faate taso qabu dhugaa isin jedhan namni hada faate tokko waan dhugaa jette namni hedduutu amma dhiirri waan beene wallahi hedduun dhaqechitti waa barata dhugaa jette dhiirama isii deeggaru dhiira ka dubartiitu jira beeta warroonni akkana dhaqeetiniin barumsa hedduu achirraa fudhata dhugaa jette namni akkasii kun kabajuu qaba maal taate hada faate jalatti la hasoin isi lagi fadu hasoin isi nama hedum garu namni kun amma sammuun isaa kun emotional ta'e yaada keessa galee waa keessa gulaalatee baasu haasawa nama keessa waa baasuuf nama akkuma qabate didir jedhee qorra galtau jira waa addaan baafatu irratti wallahi haati faatee dhiira gari ol haasoyti wallahi dhugaa isin jedhan wallahi lazim kitti haasoyti beeda dubbatu beeda haada faate dhiisa ummata haati faate kamuudiin galeef nama kamii oliyyuu kamuudiin galeef waan ta'eef haada faateen tuqina gurbaallee yoo danda'ame gurbaa gorfadha ibsaa jechuun malee akkatti dabarsanii kennuun gaarii miti gizee takkaa lama gorsaa irra tara eegas yoo dide akka ummataatti akkasitti gadi baatanii dubbachuun homaallee jiloo namarratti as keessa rakkoo jira ijoollee guyyaa isaa rakkoo anillee kama ijoolleen darbamte Ajanda harafaat eetimiti ibsi haadhaan mijattii footee qaqqabee bulchii jedhee sirriitti adda baatee kan danu arrabsini aa jiru malee. Yoo jaboo nuti kun namgati sirbitan sirbu baatan hungal jiru ta'e oho dogola mee waan takka dhaggeeffadha ujuu al takka ganti kenirraa dubbatti dhaggeeffadhu jaarsa furata. Osoo jaarsi bira jiru gadi baatee dhagan namaa hitutti taanaan boru hoo maal fiddi kanarratti xiyyeeffadha dhaggeeffadhu mee al takka xiqqoosii waan namaan waa jettu osoo jaarsi bira jiru gaafa jaarsi bira achi jookar miira keessaa bahe mee abdii culullee haa dubbatu jookar rabbitti miira keessaa bahe carraan haa kennaa miti afarsaa dubbataa jira qofa dubbadhee kennaaf carraa jookar bucaa kenna dubbata muutii qaba wanti nurra dubbataa jiru kanarratti malee haadha faatee irratti miti. Ina mee akkana godha jookar ina wanni ani barbaadu maali beekani sammuun qabdanii dhugaa rabbi dubbachuu fi wallahi isa dhugaa jechuudha gaafa
ijoolleen tun lamaan dhuftee wal jala ajjamtu maal akka ta'e isin hunduu argaa turtan jechuudha. Fakkeenyaaf jaratti haa fakkaatu. Wanni isin jettanillee sirri namni fudhanna jechuudha. Isin caala fudhanna jechuudha. Hin dubbanne malee waa hunda ni beekna. Garuu immoo gaafa jarri miidiyaa kana gubbaa taa'aa turte akka waan namni agartee walitti feekii yookaan akka waan namni intala gandaa takkatti feekii kaatee takkatti qeeqaa turan jechuudha. Nama akkasiitii miti ijoolleen baalee akkanuma gootii ittiin maal jedhanii warri gandii yookaan beekuu sanii qeeqaa turan jechuudha maakiisan. Ijoolleen maraachitee miira keessa galchite sii galee. Amma sababa san ta'eef wanni kuni waan san dhugoomsuuf ijoolleen tun gabbaatee waan tokko tokko taphachuu dandeessi sii galeemi. Waan tokko tokko waan gargaraa dhusuu danda'an sii galee. Kanaafi xiqqoo isii haaraa heessanii jenneetumaa jal'ifne malee waan biraatii miti. Kan immoo namni takka dhufee osoo baatii hin gahin osoo abbaa warraa bakka isiisan jiru sababa nam tokko yookaan komantii barreesseef yoo ganda namaa ka arsaate sun dogongora. Dogongora kana immoo suutuma akka nama tokkootti akka intalateen takkatti itti himan malee takka irratti duuluu hin qabnudha yoo dhugaa taate jechuudha. Kanaafuu jarri kuni abbaan nam tokko tokko kan jara hinaafee qeequ jira jechuudha yeroo awwaalaatti. Kan immoo yookaan dhimma biraatiif qeequ jira. Kanaafuu jarri chaalenjii kan hunda baatanii ammatti waan jedhaniif jarri kun miira keessa galee waan tokko tokko dalaguu waan danda'uuf ammatti jara kana ittuma dhiisanii yoo danda'an keessa wanni akkanaa kun akkana ibsisha akkanaan kun sirraa hin bareedu makii wanni akkanaa kun sirraa hin bareedu jedhanii yoo itti himan dansaa ta'a. Malee yoo amma asirra dhufnee kaanillee qe'inee jarallee rabsine hundaran unumaa wuxii keessa galchine yookaan akka jarri kana caalaa waan biraa keessa galan goona. Kanaafuu yoo xiqqoo ijoolleen takkaa yookaan gabaabbinna isheetiin arrabsan yookaan maaliidhaan yookaan awwaala isi sobaa dhiisi yookaan bakka takkaa jarri kurraa argatee hin beeku. Kanaafuu yoo ati amma jabaa isaallee dubbatte namni waan biraatti si fudhata. Yoo ati immoo kanaafuun usne malee namni nama kana gahu nama fuloo kana gahu qabu dhufee yoo ganda namaa tuqe yookaan nama tokko waa arrabse sirrii miti. Maka arrabsituun argine bara abdii jedhullee. Gala kana dhiisaati haadha faateeti jaarsa barbaadaa Dia arrabsitee bara ganda namaa ganda. Rabbi jennee mucattitti fuuna. Jaarsa barbaadaa fi. Jarana akan nama tak kasih ritasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hundi kesini wallahi. Waalaikumsalam. Yusi hasawa. Ramadan korre sakit tiga dibatee orang makan ide. Dokar muti kau duka hasawa jirra masa. Namudah. Tokkoffaa wanni beekuu qabdan warroonni jarri eega wal fuudhee miidiyaa kanarraa galuu qaban miidiyaa maal jettanii eegitu ummata miidiyaan ka jarri taa'ee haasawuun ka isaaniiti. Jarri fooloo miliyoona qaba. Anaani ka shakla tiktookiin filtara sinifinaan keessa seetanii miidiyaan ka chaayinaati. Alabbaa isaanii nuti qabada. Inaari hadhaa dhufe. Ture nuti qabada. Miidiyaan ka jaraati. Tiktookiin ka jaraati. Yuutuubiin ka jaraati. Eega wal fuudhanii yuutuubii haa hojjetanii maaliif yuutuubii hojjetan? Hin agartanii warra amaaraa kana gaan dhufee hojjetu. Miidiyaa Anani ka shakla ijoollee hiika basalaatiif hiika kasaalaa malee humaan beeknit mucaa Awurooppaatti barateefi. Ijoollee dokumentii kutaa afuriin qaba. Maala yeroo